boqonna nama tokko qaba duruyyuu. Ammuma kana atuyyuu bakka san iyyuu hin beektu ammoo kana naa hiikuudhaaf. La ilaha illallah. Nan beeka. Dhugaa waaqaa dubbisee beeka. Maal taatanii? Lakkoofsa meeqadha? Yaa Rabbi yaa Rabbi. Lakkoofsa sagalee haga kudhanii haga 11. Okay. Lammata nagaa kana gaafattee jennaan si jalaan deebisu. Macaafa si dhoowwaa waan ta'eef. Namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiisee kana irra darbe barsiisa Waaqayyoon of biraa hin qabu. Afaan Oromoo caccabsite akka malee ani afaan Oromoo kana hin jaalladhu yeroo caccabsan. Hadhaa kaa. Caccabsaan jiru dhugaa waaqa maal taatanii ustaas? Abbitti jedhanii ustaas yeroo tokko sirreessi. Leesha abbitti namaan jettan dhugaas nama guddaadhaan illee abbitti jettani. Isin kormitti jedhani. Kormitti yeyyee. Isin kormitti jedhani. Hayyee. Kuni kan jedhu dubbisme afaan Oromoo qubee takka cabsitee nan sinniisuan. namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiisee kan irra darbe Qabamuun isiiti. barsiisuu Waaqayyoon of biraa hin qabu. Barsiisuu Waaqayyoon of biraa hin qabu jechaa jira. Dhaggeeffadhaa. Gurra keessan banaa hundi keessan dhugaa akka isinii galutti. Meera deemee. Gurra miti bar qalbiidha. Mee sirri deemee. Inni barsiisichatti qabamee jiraatu immoo abbaa ilmas of biraa qabaa jira. Dhaggeeffadhaa. Abbaa waaqaarra isinii gala. Maqaa Yesuusiin. Namni barsiisa kana hin fudhanne isa barsiisuuf yoo dhufe isin jedhi afaan Oromoo sila afaan Oromoo akkamitti daaktaate? Barsiisaadha moo barsiisa? Mee qo'aan sirreessaa fi abumaas isin barsiisuuf jedhi. Dhaggeeffadhaa hin jedhu. Har'aan baradhee miti afaan Oromoo. Hoddoonaa fi jedhi badaan. Namni barsiisa kana hin fudhannee jechaa jira. Yoo nu barsiisuu dhufe nuni barsiisa isaa fudhachuuti hin qabnu. Nagaallee isin Hoddoonaa fi jedhi badaan jedhi afaan Oromoo. Afaan Oromoo kiyyaa. Afaan Oromoo kiyya. Mee afaan Oromoo dubbisme? Irra deebiin dubbisme afaan Oromoo kana dubbisiidha. yaada koo isiniif himaa jira malee an dubbisaan jiru maal taatanii? Osoo dubbisiin afaan Oromoo ati yaaduma himta asumatti hafuura qulqulluun raasaman namatti himaa osoo afaan Oromoon dubbisiin. Maal isin qalbii keessan gadiinaa akka dhugaa isinitti dubbachaa jira. An soba isin dubbachuu jira. Wanni ansii dubbisa misirri sii dubbisa. Namni barsiisa kana hin fudhanne takka jedhee gafadhu sirriitti. Namni barsiisa kana hin fudhanne isin barsiisuuf yoo dhufe garuu namni barsiisa kana hin fudhanne isin barsiisuuf jechuun macaafa isin barsiisuuf jechuudha. Waan biraa isin barsiisuuf jechuudha. Dhaggeeffadhaatu barsiisa macaafni qulqulluun jedhuun fudhatini utuu isarraa amantanii fudhatiin nuftanii na barsiisuutiin hin qabdani ka maaf isin simadha akkasii miti baar mee mate jala maal godhame mee wanna ara dubbira koo sagal irraa mee xiqqoo amma sirri taas gabbaa na dhageeffadhu yeroo takka taas gabbaa sirri na dhageeffadhu namni barsiisa kiristoositti qabamuu dhiisee kana irra darbee barsiisu kana irra darbee barsiisu maal barsiisu waan biraa barsiisu Waaqayyoon of biraa hin qabu. Inni barsiisichatti qabamee jiraatu immoo abbaa ilmas of biraa qaba. Barsiisichatti qabamee kan jiraatu. Namni barsiisa kana hin fudhanne isin barsiisuuf yoo dhufe garuu irra dabree kan barsiisu san jechuu jira bar. Namtichi barsiisa Yesuus irra dabreetiin barsiisu. Mana keessanitti isin simatina nagayyuu isan gaafatina. Namni nagaa isa gaafatu hujii isa hamaatti hirmaachuu isaatii jedha. Ayyee isin dura darbee barsiisaa jira waan ta'eef nuni isiniin illee mana keenyatti simachuu hin qabnu. Maaliif yoo jettanii si waan jallinaa barsiistani ka. Aywa. Amma booda kunoo akka dhageenye kana mana beetiidha dhaquun haraami jechuu. Akkasii mire? Ustaaza Rabi ጓደኛና ዲሳ ዋይ ሳማልታተንስ ማስን ጀና Takno nagaa sin gaafannu kadhaste. Akkasuma mire tanu maami dubbiin amma mana beetii dhaquun haraamii jechuu beetiin nama dubbisuun haraamii jechuu. La ani akkasin jenne Nagaa nu gaafachuun illee ta'u jechuu. Baqatina sin isaa waan hin taane sin gorsaa jirani waan ta'eef. Maal sin gorsuu jire? Akkasii bakka geessine jira.
Nu bira dhufuu sanitti ilaallatti maal beekna kaamba isiidhaa kuni mana isii seensisuun illee hin ta'u nagaa illee gaafachuun hin ta'u isii dhoowwamee jira mana nu ammoo nagaa gaafachuun kenna alhamdulillah amantiin jechuun nagaa nama gaafachuu nama hin dhoowwu kennuma suni adduma laallan nuti garuu ka isiidhaa ama waan dhoowwuuf jecha mana isiidhaa dhaquun hin ta'u jechuu macaafarraam akkasi. Isa kamana kiristaanaan dhumaallee yoo baqatan nuuf dhugaa advaanteejii guddaadha. Maal isinii goona moo maal dhugootaniis la? Macaafa jechuun maal eenyu karaa wangeelaa yaamtan duba? eenyuti? Yesuus Kiristoos nama isa hordofu yaame moo nama isaan hordofin barsiise? Hin fudhattanii haa utuu Yesuus Laala dhaggeeffadhu nuti hojiin keenya kiristaana gara amantii islaamaa yaamu isinoo eenyu waamuuf? Nuni kiristaana waamuutu sin kadhatee Laala dhaggeeffadhu Yesuus Kiristoos yeroo gaafanii dhufe san uummata amantii hin qabne akka hoolaa badee warra badee waamuuf gara gartee karaa qajeelaa dhufe moo warra duraanuu qajeela? Inni dhaabbatee isaan kadhateetuun taane warra saduuka buudhii sanii dhaabbateetii kottaa jedhe isaan Laala waan sin jedhe nun barbaad isin eenyu yaamu deemtan waalaikum salaam taala hojiin keessan isin barsiisonni keessan isin eenyu gara karaa eenyu waamuufi? Elaa nuni isinitti himnaa si'a takka lama sadii irra deebinee isinitti himna yoon fudhanne nama dhukkubsatee amankaa isaan fayyisa rabbi sanaa fayyisa. alaabse yoo isin hin fudhannee nuti isin faana maaliif nu sabeeti ni fayyitanii malee amantaan dhugaa kiristaanaa kottaa yoom takka nuun jettan ni fayyitanii kottaa malee fayyita foonitti illee lubbuutti illee fayyita maaliif Yesuus Kiristoos yoo amantee mee amma luitii takka na hoosisuu jirti qorri tokko na qabee jira dabbo mee raajii weesna yaamaam. Yeesiin raajisaa jechuudha. amantamii yoo fudhattanis Isiin waa daawul kortee jirti mee beeti waa qaqqarame waa dubbadhu mee miilli kun na hoosisuu jira qiiqumaatti qorroon na qabee xiqqoosi. Warri jala Beeti waa qaqqarame. Kana akka keessan hoosisaa jiru lakkoofsa kana barreessan ustaad. Yesuusitti amanaa dur Yesuus godhadhaa fudhadhaa isiniin kadhadhaa Wallahi Yesuus amannee jirran nuutu amanee wabillaahi hafuuraa maati isinirra baa waaqa maaliin qaba mee isarra na jira mee isarra na jira na argisiisa. Wanti mayyaanitti dha isini obsaama beeti halkan immoo noko malchifta beeti. Du'aanii ammoo golfante jedhi. beeti digidee wallahi billahi jettee maqaa Allahaatiin kakattu kana Yesuusitti naaru. Waaqa keenyatti hawatta. Haka kattu inshallah rabbiin wallahi Allahin kama si uume wamaan ta'u suni wannaani qoy beeti kan jedhani takka ho'isu qaa isi ho'iseetiin gadhiisa amma takka mataa bowwaasisa amma hin baatamoo mataa si bowwaasisa. maali qorichi jira jedha yoona dhukkubeessa rakkoon qabu Ayyee waaqayyo qoy Yesuus Kiristoos malee waaqni biraa jira? hin jiru eeyyee jira hin jiru hin jiru Isinu qofalu jirti amma. Abbaa biraa hin qabda ajaan hin qaba hin qabu. Agni funyaan qabnaan afaan qabnaa funyaan hin dubbatadhan jedhi. Wallahi nu subar. isa nagaan kolfiidhaan qoode Jira hin jiru. Wallahi nu bashannansi waan akka maa wasan jiru. naggeeffadha ati as yaadubbisaa jiru sirriitti Allah. maal isinin kolfitanii akkamitti dubbadhaani naggeeffadha nuni waaqa lama Maalin boonnaare? ustaaza wal dhaggeeffadhaa ka nuni waaqa lama sadii qabna Eeshi. waaqayyo tokko qabna isatu karaa sadiin nutti of mul'ise malee nuni waaqa sadii hin qabnu maali yoo jettanii hafuura qulqulluu fi maal? jenneeti amannaa jechuudha malee nuni waaqa sadii hin qabnu maal taataniis Ana amma waan nomination kana dhiise yani amma mul'isuu baatte ana wanni siin jedhe Yesuus Kiristoos malee waaqni biraa jiramu hin jiru siin jedhe. nuni waaqa karaa sadii of nutti mul'ise Mee haa deebistu. hin beeknaa Mee akkasuma jedheera tanuma jedhi mee ati Yesuus Kiristoos malee waaqni biraa jiramu hin jiru isa malee hin jiru naan jedhi. hin jiru
Tokki jumaa mire Hin jiru. isa malee hin jiruumi. Hayyee. Hayyee kheer isa malee hin jiru. Waaqayyo abbaanoo